Yuunivarsiitii Dawaatti muummee saayinsii siyaasaa fi hariiroo idil addunyaa yookiin political science and international relations dha kan qo'achuutti jirtu. Maaliif muummee anasiyyuu hin jiru gale. Ifaan bannaan attachumaan baatee galteessitee jirra. Sirboota asoota yeroo hunda hojjettu waltajjii irratti hojjettu kanneen keessaa sirba tokko. Gaafa lammaffaan Taammiruun filate akkas jedha. Artistoota shamaraa Oromoo keessaa takka fuudhuun osoo dirqama ta'e eenyu fuuta maaliif? Daawwattootaa fi hordoftoota Golden Media Service gosaa talk show jalqabeetiin jira. Gosaa talk show torbanitti al tokko sagantaa irraa barattanii fi ittiin bohaartan Golden Media Service miidiyaa keenya irratti kan isiniif dhiyaatu. Maarree YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan Telegram keenya join gochuudhaan akka nu hordoftan yoo isin affeerru gammachuu guddaa waliin. Gosaa talk show. Keessummaan jalqaba gosaa talk show weellisaa Taammiruu Meessaati. Weellisaa Taammiruu baga nagaan dhufte. Baga nagaa asin nu eegdanii. Ayyee galatoom. Taammiruun eenyudha? Mee daawwattoota keenyaan wal bara. Taammiruun Meessaa ana weellisaadha. Akkasitti Taammiruu Meessaa Waasa Galgaloo naan jedha. Ayyee abbaan xiiqii eenyudha? Abbaan xiiqii ilaaluma ijoollee hariyaatti. Okay. Amala kiyya ilaalanii hojii garagaraa yeroo hojjedhu xiiqiidha waan hojjedhu waan danda'u waan akka hin danda'u jedhee gargar hin baafadhu waan silaa yaade hundaayyuu waan dalaguu fi inni xiiqiin dalagaa abbaa xiiqii enneen sosoo yaamne naan jedha. Kanaaf abbaan xiiqillee sumaa jechuudha. Abbaan xiiqillee na ta'e. Ayyee abbaa xiiqii. Ati iddoon dhaloota keessaa? Ani bakka itti dhaladhee godina Gujii Lixaa magaalaa Bulee Horaati. Okay, magaalaa Bulee Horaatti dhalatte. Namatti tola. Amma Yuunivarsiitii Dirreedawaatti kan qo'achaa jirtu. Yuunivarsiitii Dirreedawaatti muummee saayinsii siyaasaa fi hariiroo idil addunyaa yookiin political science and international relations dha kan qo'achuutti jirtu. Maaliif muummee kana filatte? Yeroo baay'ee namni siyaasa hoo jedhamu waan sodaatu. Ati immoo inuma siyaasa maal abbaashii nan baradhettee seente. Akkasii ittuma qophaa'ee seenee waan jaaladhuuf seenee filadhee seenee akka nama tokko illee beeku namni ofiin kennanii maal waan garagaraatti raawwata. Garuu an ganamarraa kaase kun fedhii kiyya itti amanee seenee keessattuu artii waan hojjedhuufi artiin kun waa hedduu of keessaa qaba. Hawaasummaa of keessaa qaba, aadaa of keessaa qaba, calaqqee hawaasa tokkooti artiin. Akkasuma siyaasillee diinagdee of keessaa qaba, hawaasummaa of keessaa qaba. Jireenyuma namni jiraatu hundaayyuu keessatti of ilaaluu waan danda'aniif kun gama tokko ammoo beekumsa garagaraa illee na utuu bade isa kana filadhee jechuudha. So ofuma gahoomsuuf uummata kiyyallee gara duraa yeroo beeknamni tokko gaafa waafaa dalagu ofiifuu maan barateera waan jedhan fatti ka'a yeroo tokko yeroo an taa'ee uummata keessa taa'ee ilaalu nama waan baratinitti akkas nuun jedhe. Kanarra qaama barate ta'anii hawaasa tajaajiluu wayya gama dandeessu. Okay, baay'ee gaariidha. Ilaalcha gaariidha, baay'ee namatti toludha. Maaliifan kanas gaafadha? Siyaasa gaaf jedhamu hawaasa keessa maaltu jira? Siyaasa daandii cufuu, jeequmsa kaasuu maal jechuun siyaasa kallattii sanitti namni baay'een amma ilmi isaanii yookiin daa'imti isaanii siyaasa akka qo'attu hin barbaadu. Siyaasan jaalannudha namni baay'een. So saayinsii siyaasaa akkuma namni hiikatti kennu kana moo akka biraatti sila? Aniyyuu amma fakkeenyaaf gaafa saayinsii siyaasaa galee harmee himuyyuu ana caalaa cinqamtee turte. Okay. Ani immoo gaafa isii amansiisu isii galee wanti kun tireeringii yookiin shaakala seeraati malee waan karaa cufuu bakka jeequmsaa miti jedhee isii amansiise akkasitti. Profeshinidha yookiin ogummaadha malee? Ogummaadha. Waan dandeettii namaa cimsuudha. Jedhee akkasiin filadhee jechuudha. Politics dartii jedhamu akkas jedhamaami? Politics dartii jedhamu? Dartii game jedhama? Okay. Maaliif politika agas mara uummanni jechuudha politika siyaasa? Wanti inni jedhamu warri Giriik suniini gaafa Makaabeliin faa waan sodaa garagaraa qabanii beektaa. Makaabeliin kun amma sirni isaa jajjabaadhallee
namoonni tokko tokko immoo sodaafa qaban. Sababa kan dirti geemu gaafa sin jedhamu akkuma hangafate karaa cufuudha. Jeequmsa kaasuudha. Jeequmsi waan badaa waan ta'eefi sababa kanaaf uummatillee akka sanatti fudhatee akka sanii hiikatee deema malee saayinsii isaatti yoo dabaalamte artii tana akkamiin dalagaa maan keessa godhe artiin tuni namiiti. Fakkeenyaaf artii keessa siyaasni jira. Siyaasa kana gaafa wanta akka dubbachuu barbaadde akkamii yoo ta'e yoo kam ta'ee miidhamuu danda'a kan jedhu ofiifuu ofii baruufu waan hamtuu jalaa miliquufu dura siyaasa barachuu qabaa jedhee akkasiin siyaasa galee. Guddaa galatu gaaffii koo kan itti aanu kan ta'u ati weellisaadha. Gama aartiitti mi akkamitti seente? Actually akka nu odeeffadhetti kiliipii lama qabda, sirba lama qabda. Gama aartiitti akka seentu kas taasise maalidha? Gama aartiitti akka seenu kan na taasise jalqabarraa ka'ee gaaf kutaa tokkoof lama akkas baradhu. Waan aartii kana hedduutti yaanne akkuma guddachaa waan garaagaraa hubachaa deemuun gara kutaa 5 fi 6 gaafa dhaqqabu yaadadha. Guyyaa tokko diraamaa waa'ee qulqullina naannoo irratti hojjennee turre gaafa kutaa 7. Uummanni hedduu waggaa waggaadhaan mucaasan jechuun eegalameeyyu. Ani gaafas hagas dandeettii akkasiin qaba nama dura dhaabbadhee haasa'uu hin danda'a, dubbachuu hin danda'a. Dura ofitti hagas mana konfiidensii ofii amanamummaa akkasiin qabu. Garuu gaafasirraa ka'ee anillee osoo aartii hojjedhe hin danda'a. Ajedhu laalee. Uummata afoo dhaabadhee jajjabinaan kaaraakterii yookiin taatoo ta'i jedhame hojjechuu nan danda'a. Nan danda'a. Faayidee ofitti aman. Ammallee gara walaloo fi yeedaloo gaafa deebi'e ijoollee hedduu nama babbareedaa nama ciccimaa nuun duuba jiranii kan nuun dura jiranillee jiranii warroonni kuni naa laalanii mee akkamii waan kana yoo dalage hin taati jedhee gaafadhe. Gaafannaan hin taati. Hin danda'a dhuguma danda'a waan kanatti galaa jedhee ilaale seenee jechuudha. Waa'ee namatti tola. Mee waa'ee sirba keetii haasuuf. Sirba lama qabda. Tokko sirba aadaati. Tokko immoo sirba seenaati akka nu odeeffadhetti. Ka kiliipii viidiyoon itti dalagame isa lama. Kun immoo kan awudoon dalagame illee ni jira. Sirboota nama barreesse illee ka baay'illee ni jira. Kan nama daayirekter ta'ee ka gulaalee illee hedduu qabaa jechuudha. Mee sirba kee lamaan kan aadaa fi bara 2014 sirbi kiliipiin dhumarra gadhiiste. Mee waa'ee sirba sanniin maalidha qabiyyeen sirba sanniin? Qabiyyeen sirba sanniiti waa'ee seenaa jiinoosaayidii isaa jennu san waan cimaa uummata keenya irratti ta'ee bara 1968 bakka addaa naannoo Tuulaa Surroodhani. Tuulaa Surroodhamee galmaa'ee jechuun akkuma Calanqoo aannolee jedhanii galmaa'e kan Tuulaa Surroodhani akkasiin galmaa'e. Maaltu ta'e Tuulaa Surrootti? Tuulaa Surrootti namoota hedduu baasanii nama hanga 9 fi 10 ga'u nama dura uummata dura bu'ee hojjetaa ture uummata kana uummata baasaa jedhanii uummata baasaa jennaan uummata warri illee ni shakkee akka isaa uummata fixuu deemanii uummata nagarree uummanni qotachuu irra jira uummanni loon hin godaanee hin jiru jedhanii kanaafuu isinittu galuu qabaa jedhanii uummata ol naqan gara mana hidhaa. Achi mana hidhaatti naqaniin booda uummata adamsanii baasan bakka tokkotti. Nama akkasii fida hidhaa jiran warrinu warruma hidhaa jiru kana fidaa jedhanii ofumaa hidhanii dhabanii isaan jennaani lama walii hidhanii deemanii mana citaa jira mana citaa guuranii mana hidhaatti naqanii mana citaatti guuranii nama lama walii irra hidhanii mana citaa kaa irra gubaniin booda amma warri hangafaa yaa deeme warri siin fixee deemee jira baa jedhanii namni reeffa jalatti hafe utaalaa yeroo inni ba'u rasaa isaan irra ka'an hunda isaanii akkasiif fixanii seenaan kun seenaa hedduu dhokataa ture. Taateen kun yeroo kam ta'e bara kami? 1968. So ati seenaa kana akka hawaasni baruuf dhaloonni ammaas irraa baratee dogongora yeroo san uumame irraa baratee waan keessa ture uummanni kun akkaataa sirni dhufa darbaanii isa uummata kanarra raawwate dhaloota dhufu dookumentii godhee lafa kaa'ee dheetuma dalage. Baay'ee namatti tola. Kuni maalumaa carraa qorattoonni garaagaraa waan kana baranii diiteeli bal'inaan immoo waan sararratti qorannoo hin beeku ture. Anuu carraa beeku argadheera. Hojii kee immoo namoonni ilaalan sirriitti ilaalaniiti. San booda carraa hojii wanni sun sirriitti akka qoratamuuf
carraa uumaa jechuudha. Baay'ee namatti tola. Kilippii keessan masan irratti walaloon jira kilippicha waan seeraan laaleef daamaa bulloo yaa daamaa bulloo garaan na guba waan tuulaa surroo gocha san balaaleffannaa gocha saniiti jechuudha. Gocha san fakkeenyaaf namni tokko yeroo inni hafe yeroo waaqi isa baase fakkeenyaaf waaqi sin baaseera haa warri waaqi baastan jedhanii rasaasaan nama hafe keessa gaafitanii nama tokko maatii isaa nama tokko fa nama 9 waliin maatii guutuu qabeenya isaa guutuu irraa yoo barbadeessan baay'ee garaa nama guba. Yeroo san osoo uummanni yeroo sanii yeroo kana jiraate namoota bebbeekamaa keessa nama beekaa keessadha. Ilmaan isaanii godhatan haala jajjabina isaaniitiin gorsanii guddisanii nama akkasii dhabne jechuma. Kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan gosa talk show guyyaa har'aa akkuma tuffetti jira. Eessayyuu hin deemina hanga xumura qophii keenyaatti nu hordofaa. Kilippii lamaan itti hojjetame sirba keessa tokko osoo filattee daawwattoota keenya waan nuun jette. Xinnoo irrumaa jechuudha. Irruma amma dirqamaan akka sirbatu fulaa surroo kana jedhu na tolchitee jirtaa jechuudha. Laale laale nama laalessiti baddu jiru hamtuu baddu seenaa anjabaa nama qaanessiti nama qaanessiti. Hodhataan hoccuu kaase nami dhiira guddise nami jabaa guddise haaluu dullattii kaase haaluu dullattii baase anis keessaa nan qabaa maafan dubbachuu dhabaa akka bareedu kallee saba koof ta'uun qabaa lammii koof ta'uun qabaa. Baay'ee namatti tola. Walaloo fi yeedaloo sumatu hojjete? Natti hojjete. Natti hojjete. Baay'ee gaariidha. Yeroo garaagaraatti odeeffannoon qabuun artist Adam Muhammad waliin walitti dhiyeenya akka qabdanidha. Atis gama aartii erga seentee moo'itu yeroo garaagaraatti carraa isteejii irratti waliin hojjechuu akka argattan odeeffadhe. Gahee qabaa inni akka ati aartii kanatti jabaattee cimtee hojii mataa keetii akka hojjetteef uummataaf yookiin dinqisiifattoota keessatti akka as baatuuf. Dhugaa dubbachuuf Adam isuma laalaa guddan. Ilmi abbaa godhu gaa'ennaa ilmi afaan urga'uu jedhedha. Akkuma san namni si duraa gaafa nama jabaa ta'u atilleen nama san laalaa deemtaa jechuudha. Maatii keessa uummati maatii keessa maatuma keessa dhalatte yoo safuu abbaan si bulchee haati immoo safuu san beektee intala guddiste haaluma san qabattee guddattaa jechuudha. Amma Adam ilaalaa guddanne jechuudha Daawiti. Gaafa isteejii jedhamu kanallee nuti yeroo isaan dalagan san nuti nama dhaqqabnee sirbaa fi sirritti nama amanan malee beektaa isteejii irratti waamani. Dhugaadha. Isteejii irra waamanii nama tokko nama salphisuu danda'ame. Yeroo santi nuti amanamnu jechuudha yeroo isaan dalagan santi nuti lafuma dhiinnaa jechuudha mala. Shubbisaan deeggartu. Shubbisaan deeggarraa jechuudha. Shubbisnis gahee guddaa taphata waan ta'eef sirba keessatti. Guddoodha. Baay'ee namatti tola. Ati artistoota keessaa namni ati dinqisiifattu eenyudha? Tarii namni fakkeenya siif ta'u. Artistoota keessaa artistoota yeroo jalqabaa irraa eegalee hanga ammaatti artistootaan dinqisiifadhu artistoota duraaniiti. Kan ammaa caalaa daraan kan dinqisiifadhu artistoota duraanii. Isaan keessaallee artistii Biqilaa Guyyataa baay'ee dinqisiifadha. Artistii Biqilaa Guyyataa aartii Oromoo keessatti nama gahee guddaa taphatanidha. Sirboota isaa keessaa sirboota maalumaa sabni Oromoo yoo walii galee fincilee lolee bara santi bara uummanni keenya sun akkasii abiddaan gubataa ture santi afaan Oromoo haasa'anii ittiin sirbuu dhiise reedoo cabsaa mira jedhani. Bara reedoo cabsutti isaan immoo maalumaa afaan dubbachuurra darbee uummata kanaaf fincilanii akka isaan mirga ofii gaafatan. Akka gaafatan, akka beekan. Kanaaf baay'ee dinqisiifadha. Waan guddaadha. Gaafii koo itti aanuun immoo mee kennaan addaa ati qabdu? Ati nama aartiitii, nama saayinsii siyaasaa fi hariiroo addunyaa qorachaa jirudha.
kana bira darbee kennaan ati qabdu jireenya kee keessatti jireenya guyyuu kee keessatti kan si fayyadu yookiin kan si fayyade maalidha inni? Inni na fayyade namoota hedduu namoota gurguddaa fi namoota xixiqqaalleen walii galuudhaaf hedduu natti ulfaatu walii galaani yaada walii sheer godha hojuma kiyya kamiiyyuu namoota mari'achiisee dalaguudhaaf dandeettii addaan nama walii galuu qabu sun hedduu na fayyadde gara duraalle hedduu beekamtii xiyyaaf illee seksis na goosedhee abdii qaba isiin tun Bazee dandeettii addaa kennaa addaati qabdudha. Baay'ee namatti tola. Maaliif anis barataa kominikeeshinii waan ta'eef nan hubadha. Namoonni dandeettii namoota faana walii galuu, hariiroo gaarii fi fayyaalessa namoota faana uumuu qaban salphumatti hojii isaaniitti milkaa'u, jireenya isaaniittis gammadoo ta'anii jiraatu. Kanaaf rakkoon nama baay'ee immoo kana. Namoota faana salphaatti walii galanii hariiroo fayyaalessa ta'e namoota wajjin qabachuudhaaf namni baay'een rakkata. Ati kana qabaachuu kee carroomteerta. Inni biraa gaafii koo itti aanu kan ta'u osoo waan tokko addunyaa kanarraa humna balleessuu argatte maal balleessita addunyaa kanarraa? Addunyaa kanarraa silaa hin danda'amtu malee silaa soba balleessa. Soba maaliif? Soba wanta hin balleessuufi isii kan uummata walii buusee akka uummanni walii hin galle gochuu jiru. Fakkeenyaaf namni tokko gaafa waanuma hin jirre tokko hin jirtii waan hin jirre takka waan jiru takka hin jirre gaafa ni tolchu. Addunyaa kana waaqillee hin jaalatu. Kanaafuu an sobuma kana lafa adii ta'e. Kanaaf jechuudha sobni waan hamaa waan nama hin fayyadne. Waan nama hin fayyadne garuu nama fayyadduun qabdisi. Namoota ittiin bulee jira sobata. Dhugaa. Garuu gaafa inni itti gaafatamu jiraachuu mala. Inumaa maaltu jedhama addunyaa kanarra addunyaan kun kan namoota sobaan namoota sobaan akka barbaadan irra jiraatanidha jedhama yeroo tokko. Dhugaan jiru akkasii miti qorannoo waan gaafatuuf homaan jedhu asirratti. Hin cimaa beektaa Ati garuu nama siyaasa qoratu taate soba agas jibbuun kun maaf barbaachise? Namoonni siyaasaa yeroo baay'ee argite hojii isaanii hojii faalaasiiti jechuun ilaallata mataa isaanii ilaalcha mataa isaanii uummata irratti fe'uudhaaf waanuma garaagaraa soba garaagaraa propagaandaa garaagaraa fayyadamu. Nama siyaasa baratu taate soba jibbuun kun agas mara akkam jechuun amma namni tokko sobee amansiisee uummata kana uummata jechuun namoota sobdaan yeroo sobata jechuun dhugaalee taate namumaa dhugaa kennitaa beektaa. Jechuun yoo sobni jiraatte dhugaalee nama jirtii beektu naa mitire. Silaa osoo sobi tun lafaa badde dhugaan qofti silaa jiraatte silaa bareedduu turte. Ani immoo silaa nama siyaasa baratu ta'e yeroo soba jibbu dhuguma sitti ulfaachuu danda'a. Anuu erga soba ilaalchi uummataa sun akkaataa uummata itti hiikkate siyaasa waliin laallanne kunuu soba ta'uu isaa si beeke soba kana jibbee soba kanaan jibbe soba. Guddaa galatu. Gujiin sirnarra ture. Iddoo dhaloota kee sirna baalli wal harkaa fuudhu mee bokkoo sagantaa baay'ee marsaa 75ffaa ture si bifa nama hawwatuun kan baranaa adda natti fakkaata miti. Adda akkuma addunyaatti waan galmayna fakkaachuu jira. Sirri xiyyeeffannoon itti kenname bifa bareedaaf nama hawwatuun seenaaf duudhaa Oromoo, aadaa Oromoo kan akka addunyaatti bareedee mul'atuun kan adeemsifame sirni ulfoon kuni waggaa meeqan gahame baalli walirraa fuudhuun kun marsaa meeqa amma marsaa 75ffaadha waggaa meeqaan. Waggaa 8 gaha. Waggaa 8 gaha. Ammallee ni wanni ati anaaf fuudha. Baalliin tun tiyyaa wanni ati jettee dirqama akka lolaan qabdu beekta. Natti fudhataa jettee waan wal mormiin hin jirtu. Sirna sii kenna. Amma yeroo darbe kana nama biraa osoo eeganii mucaan xiqqaa umurii 18. Argaan ture miidiyaa hawaasaa irratti. Irra bahee jechuudha. Waggaa 8 carroomtee argamna. Deemtee ilaaluu hin dandeessa. Waggaa 8 dhuftee jechuudha. Hayyee Taammiruun sirna kabajamaa kan akka hawaasa Oromoottis iddoo guddaan laatamuuf iddoo guddaanis laatameef kana miidiyaa hawaasaa irratti bifa garaagaraatiin kan argaa turre. Anis achitti hin argamne, atis achitti hin argamne. Maaf achitti argamuu dadhabde? Kana dura argamtee beektaa
gaafa bara 2008 anillee xiqqaa akkasumara dhaga'uullee hin danda'u. Suurumaa fi uummanummaa waliif baanaanii waan magaalaa aadaa fa'aa taphachuu dhaqe malee silaa kan baranaa kun osoo irratti hirmaattee jira baay'ee fedhaa jechuudha. Garuu jaaladhee osoo hin taane dirqamee hafe. Gaafa anas bahee mooraa bahee naannoo san akka bu'uuf jedhu deebii naan jedhan. Mooraatti deebii. San ta'uu danda'an waan biraas ta'u raawwatamuu deemaa naan jedhanii dipaartimentiin keenya akkuma namni sodaatu san keessa jira. Akkuma sodaatamu jechuudha. Akkuma sodaatamu qaba. Achiin anillee dirqama ta'e gaafa san jaatti gaafa baalliin gaafa guyyaa 13ti. Gumiin gaafa guyyaa 6 ta'ee turte. Ani immoo gaafa 27 asii bahee maatuma haadhumaa fi warruma kiyyaayyuu hin agarre. Gaafa xiqquma guyyaa takka achi taa'ee guyyaa sadaffaa garamee bokkoo kana achi imalaade. Deebii gibbinaan jedhan. Akkam godhee duuba deebuu yoo baadde ganaa 13 gaafa baallii wal harkaa fuudhan. Kalamaree busilaa tokko iyyuu hin qabu waa Oromoon jedhuuf illee laalladhe. Waan itti dhaqqabamuu ammallee carraa bira waan qabuufi kan bara 2024 inni akka wareetuma keessaa deebi'ee jechuudha. Rabbachi nu haa ga'uutiin baay'ee namatti tola. Artistoota keessaa eenyu akka dinqisiifattu nuuf himteerta. Isteejii waltajjii garaagaraa hojjetaa turte ati erga gama aartii dhufteeti. Waltajjii garaagaraa kanarratti yeroo baay'ee sirba artist Alii Birraati kan hojjettu. Maaliif? Artist Alii Birraa jechuun nama miti beektaa inni kitaaba. Kitaaba Oromoo kan keessa waa hedduu ittiin baratanii jechuudha. Artii uummata Oromoo, safuu uummata Oromoo waanuma kamiyyuu nama nu gumaache jechuudha. Inni keessaa baay'ee hin jirtu. Fakkeenyaaf ministeerota Itoophiyaa kanarra jiran amma 22 ture gara 25ti amma. Waa'ee ministeerota kanaa fakkeenyaaf waa'ee bishaanii, waa'ee fayyaa, waa'ee ispoortii dabalatee jechuudha. Hundasaa nama lafa ka'e Aliin Birraa jechuudha. Sirba sirbuu gaafa kaatu waa'ee diinagdee yeroo itti sirba Alii Birraa keessaa argatta. Waanuma barbaadde yoo argattuufi yeroo hedduu sirba isaa kanallee isteejii irratti hin fayyadama. Darbee sirba Adam Haruun isallee hin fayyadama. Sirbuma amma dinqisiifadha Biqilaa Guyyataa kanallee hin fayyadama jechuudha. Waltajjii garaagaraa innaa hojjettu mudannoon addaati qabdu jira? Waltajjii ani yeroo waltajjii irra bahe meeshaa. Yeroo tokko fa'aa yeroo an bu'ee iyyuu hin jira. Meeshaa nama taphatu faana walii galuu dadhabu. Ifaan hin bade. Achiin booda namni hundi rifate. Uummanni taa'ullee ni rifate. Achi akkasitti dhaabbachuurree akkamiin taate asii taate. Uummatuma dura waan takka osoo hin ta'in uummanni akkana taa'ee si laallata. Amma ifuma irraa bu'ee deemee gaafa meeshaan deebi'ee dhufu anas iyyuu hin jiru hin gale. Ifaan bannaan attachumaan baatee galtistee jirra. Waan gaaf sadii yeroo yaadadhu. Sagantaa irratti affeerramte irratti carraa akkasii sin naqabi. Ani illee isteejii gubbaa irratti tarii carraa isteejii gaggeessuu yoon argadde ala waan sirbu miti. Sagaleen koo akkuma argitu kana. Dhiifama jettanii sin rakkoon qabu. Rakkoo teeknikaa nu mudate dhiifama inneetumatti deebine. Guddaa galatame. Daqiiqaa jaan nu kenna daqiiqaa jaa waan isaa yoo nurraa badde. Meeqam laa? In ulfaata. Isin sagantaa bal'aa qabdanii. Galatame. Sirboota artistoota yeroo hunda hojjettu waltajjii irratti hojjettu kanneen keessaa sirba tokko osoo daawwattoota keenya nuuf affeerti. Sirba yeroo hedduu deddeebee waltajjii irratti dalagu keessaa. Nanditini dubbitiya nallee yakkini garaa kiyya an barbaade yaa si dhabee garam jirta faateetiya. Nanditini dubbitiya akka waan namni nyaatu cufa rabbi guddaatti harkaa qaba. Faatee si hammadhee ammeen torkaan si qaba. Beektaa jaalatee jira waan kan. Jaalatee nama harkaa qabu gaafate akka tasaa namni qabu nama beektaa nama bareedaa kana hin shakkina. Amma jaalalaa fi nama bareedaa kana hin shakkita.
namni baay'ee waan barbaaduuf qabaachuu dandeessi. Jaalalaa fi gaafa jaalalaatti dhiyeeffachuun nama rakkisa. Kan eenyutu sirbichi? Kan eenyutu sirbichi? Eebbisaati miira. Eebbisaa Addunyaa. Ayyee. Guddaa namatti tola. Amma immoo gosa tokko shoorratti sagantaa dhaabbataadhaan nama hundaaf dhiyaatudha. Nama asirratti sagantaa kanarratti affeeramuuf nama tokko akkeessita. Nama addunyaa irratti yoo ta'u biyya keenya keessatti nama beekamaa tokko nu akkeessita. Dandeettii akkeessuu qabaatteef qabaannee asumaan adda baafannaa jechuudha. Hedduullee hin qabu duuba. Gadhi lama. Asaarri jedhamu warri inni hin qabu. Hin qabu kun. Inni gabaabaadha. Eenyuun? King Jong hundedhan. Oh, Kim Jong. Kim Jong. Ni dinqisiifattaa? Hedduu dinqisiifadhaa beeki. Nama rifeensa kiyya murate. Diktaatara maanni warri siyaasa baratan kuni. Addunyaa kanarraa namni akka hanga ammaa sabi cunqurfamaa isaa beekta. Garuu uummanni hedduu jaalataa beeki. Uummanni biyyattii ni jaalata. Uummanni biyyattii garuu cunqurfamaa addunyaa kanarraa. Isaan ala waan hin beekneef baasii addunyaa biroon beekan miti uummatichi. Reediyoo isaa biyya sanii fayyadamuu, reediyoo biyya biraa uffachuu, sooshaal miidiyaa hawaasaa irraa fayyadamuun dhoowwaadha. Isuma qofa waan beekaniif waanuma jireenya addunyaa kanaas waan itti fakkaatu. Garuu biyya saniin kabachiisa moo waan tole. Akkasiimi. Akkuma san jira. Yaa humna waraanaa cimaa waan qabaniif. Cimaa qaba. Dandeettiillee inni waan garaagaraa hojjechuu irratti cimaadha waan ta'eef isa keessa jechuudha. Guddaa galatoomne akka bareedaatti kan akkeessite inni biraa gaaffii sadiitu qophaa'eera. Daarektarri keenya gaaffii sadii nu qopheesse gaaffii sadan kana keessa gaaffiin lama hin kaastaa filannoo keetiin jechuudha. Lamaan san nan dubbisaa deebii sirrii naa deebistaa jechuudha. Sobuun hin danda'amu lama ni filattaa asiin dubbisaa daawwattoonni keenya nu hordofuutti jiru deebii sirrii nu deebista. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya gaaffii lama filateera. Taammiruun gaaffii inni filate tokkoffaan deebii sirrii nu deebistaa jaalalli si qabee beekaa? Na qabee beekaa. Hayyee na qabee beekaa jedhe gaafichi jaalalli si qabee beekaa qofa waan jedhuuf ani waan biraa keessa hin deemu. Hayyee gaaffii lammaffaan Taammiruun filate akkas jedha. Artistoota shamaraa Oromoo keessaa takka fuudhuun osoo dirqama ta'e eenyu fuuta maaliif? Caaltuu Butoo fuudha jila. Hayyee maaliif caaltuu artistii bu'aa caaltuu Butooti kan fuutu maaliif? Caaltuu Butoo nan fuudhuufi isiin aadaa beektii intala safuun guddattee mali deebii ilmaan nuti irra argannu illee nama jabduu waan taateef intala bareedduu takka nu dhaluu dandeessi. Hayyee. Alleen ilma tokko silaa ilma guddaa biyyaaf ta'u oomishuu dandeenyalee waan kanaaf. Kanaaf ishee filattee jechuudha. Guddaa galatoomne. Turtiin har'a waliin goone ati keessummaa jalqabaa gosa tokko shooti golobuutti kan deemnu tarii ergaa ati dabarfachuu barbaaddu. Wanti afgaaffii hanga ammaa waliin goone irratti wanta yaada addaa wanti hafes jiraate yoo jettu akkatti dabaltu carraasiif kenneen turtii waliin goone golobu. Gabaabumatti kana caala waan jedhuu danda'ullee hin qabu. Galatooma ulfaadhaa guddadhaa mul'adhaa isiniin jedha. Hayyee guddaa galatoome. GMS.